Daawwattoota keenya oduu sa'aatii 10tiin booddee beeksisa murtaa'een booddee gaa isin biraan geenye walitti deebineetiin jirra. Sa'a kanarraa kaasnee immoo gaa tibbi kun tibba guddaadha. Tibba ayyaana irreechaatti irreeffatamuudhaaf deemaa jiru waan ta'eef dhimma ayyaana irreechaa irratti qabxii bal'aa kaasuudhaaf asistiidootti anee fi hawwiin argamneetu jirra. Gaa dhimma kana kaasaa waliin turraa jechuudha. Sa'a kanarraa kaasee gaawwi irreechi waggaa waggaadhaan naanna'aa dhufutti irreeffachuudhaaf qophiin bal'aan egaa yeroo ammaa kana taasifamaa jira. Jalqabarraa uummata Oromoo kan biyya keessaa fi biyya alaatiin baga jala bultii ayyaana irreechaa kan bara 2018 nagaan isin gahee jenna. Egaa irreechi uummata Oromoodhaaf ibsituu maalummaa isaati. Darbee immoo kan ittiin tokkummaan uummata Oromoo kan ittiin mul'atudha. Duudhaa mataa isaadha kan qabu uummatichi. Sirna gadaa keessas immoo duudhaalee garaagaraa jira. Sana keessaa tokko irreecha kaasuu ni dandeenya jechuudha. Egaa torbee kana immoo waan garaagaraatiin kabajamaati kan jiru agarsiisni hin jiraata. Torbeen turizimiis jira jechuudha sana wajjin wal qabate. Egaa aga guyyaan sun ga'ee fulbaana 24 fi 25 kan hora Finfinnee fi hora Arsadee ga'ee irreeffatamutti sirnoota garaagaraatiin kabajamuu irrattidha kan inni argamu. Egaa irreecha waggaatti irreechi allamaadha kan irreeffatamu. Innis irreecha birraa fi yookaan irreecha malkaa seenyuu fi irreecha tulluuti. Irreecha malkaa yookaan irreecha waqtii birraa kana keessa irreeffatamu yeroo jennu uumaadhaaf galata galchuudha. Sababni isaa ganna roobni cimaa roobni yaandoo yookaan rooba cimaatu tura. Ganni dukkana keessaa baatee gara ifa booqaa birraa yeroo agartu waaqayyo siif maatii keef qabeenya uumaaf hundumaa heegee asingeef galannaa ta'u jechuudhaan gara malkaatti bu'anii marga jiidhaa qabatanii uumaa ofiitiif yeroo itti galata galchanidha. Kan irreecha tullu immoo gara tulluutti ba'anii waqtii arfaasaa keessa roobni akka deebi'uuf bunni darbee jechuudha. Waqtiin buna dabareessaa arfaasaatti yeroo laatee jedhutti arfaasaan dhufu kun kan nagaa akka ta'uu fi ganni dhufu kun illee roobni haala gaariidhaan akka roobu uumaa ofii kadhatu jechuudha. Yeroo sanaan booddee roobnis roobuu jalqaba jechuudha. Kanaafuu irreecha malkaa yookaan irreecha birraa kana yoo ilaallu uumaa ofiitiif yeroo itti galata galchanidha waan ta'eef yeroo galataati. Dhugeeffannaa kan waaqa ittiin galateeffatan of keessaa qaba irreechi. Keessumaa kan irreecha malkaa yoo ilaalle kan amma biraarraa irreeffatamu jechuudha. Tokkummaadhaan bahaaf kibbaa lixaaf kallattii garaagaraatti walitti dhufanii yeroo itti uumaa isaanii galateeffatanidha jechuudha. Ganni dukkanadha. Yeroo ganni ba'ee birraan bari'uudha kan waaqa isaanii dhufanii waliin galateeffatanii jechuudha. Keessumatti immoo duudhaaleen yookaan achi gara irreechaatti namni tokko dhufee irreeffachuun dura wantoota garaagaraa taasisuutu irraa eegama. Nama wajjin walitti bu'iinsi jiraate jennaan keessa isaa qulqulleessee araara buuseeti kan inni iddoo malkaatti bu'u jechuudha. Sanaafis immoo abbootiin gadaa yeroo garaagaraatti gorsu. Kanaaf irreechi araaraa tokkummaadha kan inni jedhamuu fi garaa dhiifamaa qabaachuuti qabda. Irreechi araaraa irreechi nagaadha yeroo jennu nagaadhaan baatee tokkummaadhaan uffata aadaatiin faayamtee uffannaa aadaa yeroo dhagaruutti namoota miiliyoonota hedduu carraa hojii kan uumedha. Dargaggoota hedduu amma kan laaltu yoo ta'e diizaayinara uffata aadaa irraa kaasee gurguruu irraa kaasee bittaa isaati irraa kaasee haalli gabaama jiru magaalaa Finfinnee keessa yeroo deemne ilaallu baay'ee kan si hawwatu kan sitti tolu manneen uffata aadaa yeroo ammaa kana ofiyyuu mirkan sababni isaa haalli gabaa bareedaa jira waan ta'eef uffata aadaa baay'ee kanaatiin toora qabatanii safuu fi duudhaa irreecha eeganiiti kan kabajanii. Kanaaf inni biraan immoo dhiifama. Dhiifama jechuun irreecha irreeffachuudhaan duratti nama walitti mufattee faana dhiifama walii gootee garaa qulqulluu fi laphee qulqulluudhaan uumaa kee dhiifama gaafattee nama sanas walitti araaramtee araaraan miira haaraadhaan uumaa kee kadhatte. Kan ittiin kadhattee galateeffattudha jechuudha. Bara kanas egaa irreechi ol ka'insa biyyaatiif kan jedhuuni kan inni kabajamu jechuudha. Akkuma yeroo kaanii tokkummaan biyyoota Itoophiyaa keessa kan jiran sabaaf sablammoonni tokkummaadhaan kan isaan irratti aadaa isaanii mul'ifatanidha. Kan uummata Oromoo qofaa miti kan tokkummaan irratti mul'atu waan ta'eef isa kana hin calaqqisiisamaa kan jedhus abdii guddaadha kan nuti qabnu. Egaa qabeenya hunda keenyaati waan ta'eef qabeenyi biyyi keenya qabdu aadaan biyyi keenya qabdu duudhaan biyyi keenya qabdu kan waloo keenyaati waan ta'eef ol keensa biyya keenyaaf iddoo guddaa qaba. Gumiin balal guyyaa kaleessa seegaa dhimuma kanarratti xiyyeeffatamee taa'ameeti kan inni jiru qophii addaan guyyaa kaleessa gumii balal kan taa'ame sanarratti kan xiyyeeffatu ni qabna. Kallattumaan gara qophichaatti sin dabarsina.
waatin nagaa jenne. Irreechi dirree ulfoo Oromoon ulfina safuu fi safeeffannaan walitti dhufuun qaama sirna gadaa keessaa tokkodha. Ayyaanni irreechaa sirna uummanni Oromoo malkaa fi tulluutti ba'uun waan uumaan isaaf godheef kan galateeffatu, fuuldurattis argachuuf hawwii gaarii qabu kan ittiin kadhatudha. Harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo, qophii keenya har'aatiin marii waltajjii gumii balal marsaa 45ffaa dhimma irreechaa irratti geggeeffame qabannee dhiyaanneerra. Gumiin balal marsaan 45ffaa mata duree irreecha ol ka'iinsa biyyaaf jedhuun waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti gaggeeffameera. Irreechi ilaalcha addunyaa, hariiroo uumaa fi uumamaa walitti fiduun uumaa itti galateeffatanii fi kadhatanidha. Falaasamoota gurguddaa dhalli namaa uume keessaa gadaan isa tokko yoo ta'u, sirna jiruuf jireenya Oromoo gama maraan qajeelchudha. Kana malees qaroominni eenyummaa Oromoo gadi fageenyaan kan mul'isu, ilaalcha addunyaa hariiroo uumaaf uumamaa jidduu jiruu fi dhahaan kan taliigame beekumsa xabboo ganamaati. Caaseffamoota falaasamni sirna gadaa ijaare keessaa irreechi isa tokko. Irreechi sirna galateeffannaa fi kadhannaa akkasumas walooma hawaasummaa cimsuu irratti kan ijaarame, ulfoo nagaa tiksuu fi araara buusuun beekamudha. Irreechi itita muuxannoo jiruuf jireenyaan barootaaf ijaaramaa fi afoolaan wal harkaa fuudhamaa kan as ga'e yoo ta'u, beekumsa mandhaleen hariiroo oleetiin walitti dhufeenyi ilmi namaa uumaa waliin qabu kan ilaalu, hariiroo dalgeetiin deemsa walooma uumaa hunda kan tiksudha. Kanaaf Oromoon dhuka dhahaa faana dhahee waaqa yeroo maree fidee maree namaa dabarsu, hamtuu hanqisee gaarii nama badhaasu, alaamanaan sa'aa namaan waatii maatiin dukkana bariisisee fuula ifaa nama agarsiisu, maatiin dinqatti, gosaan borootti, sabaan malkaatti irreeffachuudhaan uumaa isaa galateeffata. Kan fuulduraafis uumaa isaa kadhata, ni abdata. Oromoon kaleessallee wanti irreeffatuuf dukkana gannaa san waan facaafadhe dorrobaa nagaa hannaa dhale dukkana malkaa walitti hin buufne san kalagan walitti hin buufne saniin hoffolchitee jirta. Isa birraa bariisaa ifa sani kana baafte waan qotadhisan dhaltiinaa dhaleessan maddallee sa'a namaa si faanaa gootee, margallee saayyaa si faanaa gootee, waan saayya keessaa ba'ellee saawwa keessaa ba'ellee nama kiyyaa si faanaa goote kafiraasin biraa waliin nyaadhu na haa taasisu. Ollaan nagana bulchi, ollaan nagana oolchi, manaa naganaa kenni, alaa naganaa kenni. Ala yoo jedhu addunyaa waan rabbi uume bitaa mirgatti duraa duubatti waan jiru hundaaf jechaadha. Maaliif Oromoo yoo ollaan nagaan bule nagaan bula jedhee nagaaf dursa waan kennuuf ka isa mana isaa keessatti taa'ee maatii isaa waliin galateeffate san bayee galateeffataa. Ka fuulduraatiif ammoo yuyyuu alaamanaan sa'a namaan addunyaa waliin na jiraachise jedheetiin abdii rabbitti kennataa jechaadha. Irreechi galataa fi kadhaa of keessaa qaba. Galanni malkaadhaaf godhamu uumaan uume sanaan margaaf abaaboo sanaan mata deebii kennu. Yoo harkatti qabatanii dhaabatan margi sun kadhaa agarsiisa. Amma yeroo eebbarra jiranii yeroo immoo malkaatti gadi buusanii markaa qarqaratti irreeffatan immoo galataa jechuudha. Eebbifattee kadhattee achi booda galata galchitee naa deebitu jechuudha. Irreechi walumaa galatti kana. Oromoon uumama qabateet uumaa isaa kadhata. Coqorsi sun simboolizim of fertility. Maal agarsiisa? Hormaata agarsiisa. Magariisni hormaata agarsiisa. Keelloon immoo gahii nu sooriidha. Isa amma magariisa kana gahii nu soori, namaa sa'aa nuu toli kan jedhu kana qabata waan ta'eef isa fiixeen isaan cinne sana qabattee dhaqxee mareef jedhame coqorsi Oromoon maal jedha yoo eebbifatu coqorsa ta'ii lafa qabbu
urjii ta'e waaqa qabu jedha coqorsi lafa qabata dandamannaa guddaallee qaba reziiliyantiidha bonaafillee hin badu bonallee yoo ta'e baala isaa harcaafateetu lafa ture gaafa bokkaan roobe achi immoo ka'eetiin illata waan ta'eef sunis fakkoomii Oromoo waa dandamachuu Oromoo waa obsuu qabu kan agarsiisudha. Keelloon sunis mataan isaa saddeet immoo gadaan marsee dhufu sanaan kan agarsiisudha gaa. Oromoo waan callisee waan raawwatu kanaaf malkaas yoo dhaqe malkaan jiidha qaba. Wanni horumartinuu jiidhaan hora. Oromaan hundinuu jiidhaan hora waan ta'eef Oromoo sanarra dhaabbatee waaqa malkaa kana uumtee jedheetu kadhata. Yeroo dhuma waggaa eegees miti actually Oromoon yoo karaa deemus yoo malkatti dhufe irreeffatee bira darba malee akkasiin callisee bira darbu waan ta'eef kanaaf sana raawwata. Sirna duudhaa ganamaa kan ta'e irreechi aadaa, duudhaa, safuu fi safeeffannaa Oromoo humneessuu fi gabbisuu bira darbee nageenya waloo mirkaneessuun, hawwattummaa turizimii cimsuun, hariiroo obbolummaa dagaagsuun, guddina biyyaa itti fufiinsa qabu dhugoomsuu fi biyya keenya sadarkaa idil addunyaatti beeksisuun shoora olaanaa kan qabu yoo ta'u bara biyyi keenya roga hundaan injifannoo itti galmeessitetti kabajamuun ammoo ol ka'iinsa biyyaa kan mul'isudha. Ayyaanni kun biyyarra darbee biyya alaatti beeksisuun damee turizimii madda galii gochuun akka danda'amu qooda fudhattootaan guddachuu akka qabu himaniiru. Irreechi sabaan malkaatti irreeffatamu hundaaf banaadha. Bifaaf amantaan, afaaniif eenyummaan hin loogu, hammannaa fi simannaan kan ijaarame waltajjii addunyaadha. Dhaloonni kunis seeraa fi sirna akkasumas safuu ganamaan masakamuun biyyaa fi biyyoo tikfachuun ga'ee isaa akka ta'e hubachuun dirqama isaa bahuu irratti argama. Kanaaf dhaloonni keenya iccitii gadi fagoo hubachaa dhufuu isaatiin irreechi irreen Oromoo ardaa jilaa ol ka'iinsa biyyaa dhugoomsuu fi imala biyyaa milkeessu ta'uu danda'eera. Irreechi iccitii uumamaatiin namoota kan araarsu uumaaf uumamas kan walitti dhiyeessudha. Sirni kabaja irreechaa bara kanaa wayita ol ka'iinsa biyya keenyaa labsinee injifannoo olaanaatti ce'aa jirrutti ayyaana guddaa kabajamaa jiru ta'uu isaatiin miiraa fi hiikoo olaanaa qaba. Uummanni keenya dhugaa isaa qabatee duudhaa isaa dhugeeffachaa fi saboota waliinis hariiroo isaa cimsachaa imala ol ka'iinsaatti eegalameef utubaa ta'uun murteessaadha. Waltajjiin keenya gumii balal marsaa 45ffaas hayyoonni maalummaa seeraa fi sirnaa fi safuu irreechaa dhugaan ol kaasuu fi ilaalcha addunyaan madaalaa ilaaluun beekumsa qabdan dhalootaaf akka dabarsitan. Kamma kanatti yoo laallu ammoo waan goonu hundaa keessatti kaleessa waan facaafatu waan hormaata saniif kadhataa jira. Hardhallee waan hojjenne hundaa keessatti nu milkeessi waaqa jennee kaleessa illee nu milkeessitee jirta ulfaadhu fuulduraafillee waan karoorfannu nu milkeessi jennee jijjiiramoota hedduu kan argine waan ta'eef dhugama ol ka'aa jirra. Oromoon qaroomina isaa kaleessa sanitti deebi'aa jira. Safuu ganamaatitti deebi'ee waaqa isaatitti amanii waaqaan ala wanni tokkollee hin jiru. Eenyullee jabaa feete haa taatu. Eenyullee hayyuu feete haa taatu. Jabina kana situ naa kenne. Jabina naa kennite kanaan yoo biyyallee bulchi irkoonaa ta'e karabbi irkoo namaa ta'u akka muummicha ministeeraa keenya akka hooggantoota keenya jijjiirama yeroo ammaatitti mul'isaa jiran. Odoo haga fedhe taa'ee waaqa isaatiif ganjimbiilfatee odoo waaqa isaan galateeffan namni milkaa'u inuma hin jirre. Haadhaan milkaa'u, abbaan milkaa'u, hangafaan milkaa'u kun hundinuu bu'aa guddaa nuu qabaa jechaadha. Kanaaf akka biyya keenyaatti akka uummata Oromootitti yeroo Oromoon biyya kana bulchaa jirutti wanni karoorfanne hunda yoo argine magaalaa teenya guddittii Finfinnee irraa yoo kaafne jijjiirama meeqatu jira. Milkoofnee jirra. Hidha guddicha Abbayyaa yoo laalle waan hin danda'amu jedhameetiin tuqameetiin laafaa ture san yeroo Oromoon barcumaa itti qabatetti waaqa itti kadhatee irkoo ati naa ta'e jedhee waan kiyya deeffataa jira waan kiyya bakkatti naa deebisi jedhee kadhatee waan isa milkeesse. Ammallee yoo tokko taane gaafa irreessa buutu tokko taata. Garaa nagayaatiin buuta. Qe'ee nagayaa waliin buuta. Maatii nagayaa waliin buuta. Gaafa gadi buutee irreeffattu ammoo tokkummaadha odoo sabaan hin qoodin, odoo amantaan hin qoodin, odoo saalaan adda hin baasin hundumtuu xiqqaa haga guddaadha.
bahee irreeffataa jira. Tokkummaan akkanaa kun yoo cime tokkummaa irreessa irratti qabnu tokko taanee ka waaqa kadhataa jirru kun hojii keenya keessatti walii yaaduu keessatti wal kabajuu keessatti walii galuu keessatti tokkummaa guddaa yoo uumne waan amma biyyi teenya Itoophiyaan mul'isaa jirtu ilmaan abbaa gadaa ijoolleen abbaa gadaa mul'isaa jirtu kanaa olitti ol ka'iinsi kanaa olii dhufuu hin danda'u. Ol ka'iinsa kanaa olii arguudhaaf kanaa ol rabbii keenya kadhannee kanaa ol jimbiilfannee waan karoorfanne san ammoo irkoon teenya rabbi gaafa jenne aadaaf safuuf duudhaa keenyatti gaafa deebine wanti hin ta'amne kamiyyuu hin ta'ama. Kanaaf jechaadha mootummaan keenyallee duudhaa keenya ka ganamaatitti haa deebinu. Sodaa waaqaatitu jiraata. Waan goote kana keessatti tunaa ta'e jettee sodaa waaqaatiin ta'e irkoo rabbiitiin ta'e irkoo waaqaatiin ta'e waan jedhu kana uummatta. Keessa keetiin waa sodaatta. Gaafa sana ammoo rabbii kan kee irraa milkoofta waan ta'eef irreechi baranaa nu'uuf uummata Oromootiif uummata Itoophiyaatiif hiikaa guddaa qaba. Irreecha qofa sirna keessatti waan ta'eef gadaadhuma wal qabatee jechuudha. Yeroo baay'ee sirna dinagdee wajjiniin akkanuma immoo sirna hariiroo bulchiinsa biyyaa wajjiniin akkaataa itti wal qabatutti ol kaasanii bifa sanaan laaluun baay'ee barbaachisaadha. Haga ammaa damdamachiisuu irratti turre yeroo baay'ee waluma barsiisuu waluma hubachiisuu irratti turre kana booda wal hubachiisuu irra sanarra darbee addunyaa hariiroo idil addunyaa waa akka qabaatu keessaa sirni gadaa keessatti immoo duudhaaleen jiran kun jechuudhaan akka irreechaa akka goobee akka qaammee shinooyee masqalaa isaan kun immoo akkasittiin akka hariiroo guddina biyyaatiif akkaataatti ta'uu danda'an irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Uummata miiliyoona 10 lakkaa'amutu dhufaa jira. Namni miiliyoona 5 yoo dhufe namni miiliyoona 5 dhufu sun nama 4 irraa tajaajila yoo argate nama 200,000 wayitu as keessatti hojii uummataa jechuudha. Kanaafuu humna diinagdee guddaadha. Kanaaf akka gaariitti aslummaa isaa eegnee duudhaa isaa eegnee safuu isaa eegnee ol ka'iinsa biyyaa kana keessatti yoo fayyadamne tokkoffaa imeejii Itoophiyaa imeejii Oromoo aadaa Oromoo addunyaatti beeksisuu danda'a. Lammaffaa ammoo tuuristoonni hedduun akka alaa dhufan gochuu danda'a. Amma biyyoota gara 15ti amma maatitti ka dhufan qorannoodhaan ka antoo jedhe kana caalaa yoo dhaadhessine yoo beeksifne yoo irratti hojjenne kanaa olii dhufuu danda'a. Gaafa ka namni hedduun immoo tuuristoonni hedduun alaa dhufani salphatti sharafa biyya alaa guddaa argachuu dandeenya waan ta'eef kuni sirriitti irratti hojjechuu qabnaa. Hoteelonni keenya sirriitti kanaaf banaa ta'uu qabu. Keessummoota dhufan sirriitti simachuu danda'uu qabu. Akkasuma warri tajaajila adda addaa kennan tajaajila geejjibaa kan kennan amanamummaadhaan keessummoota dhufan kana sirriitti qabachuu qabnaa. Sana qofaa miti keessummoota keessattuu biyya alaatii fi sabaaf sablammootaa fi biyyoota Afrikaa ollaarraa dhufan gaafa isaan deeman kennaa kennuufiin barbaachisaadha. Uffata aadaa ta'uu danda'a. Waan isaan irreecha ittiin yaadatan kennuufii danda'uu qabna. Kana jechuun borus deebii koottu jechuudha waan ta'eef akkasuma aadaa keenya beeksifachuudha waan ta'eef kana irratti yoo hojjenne gama diinagdeetiin dhugaa dubbachuuf humna guddaadha irreechi. Keessattuu Finfinneen harka sii bantee keessummaa kana simattee guyyaa 2-3 keessatti qarshii miiliyoona namaa argachuu dandeetti jechuudha yoo itti beektee keessummaa kana sirriitti qabatte jechuudha. Waltajjicha irratti barreeffama marii kan dhiyeessan Yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaan barumsa gadaa Dooktar Muhammad Namoo irreechi caalaa akka guddatu qindoominaan hojjechuun ol ka'iinsa biyyaa dhugoomsuun akka barbaachisu qorannoo dhiyeessaniin himaniiru. Walooma guddaadha jechuudha irreecha fudhannee yoo laalle kun eessaa dhufee yoo jenne community trust namni irreecha keessatti namni wal shakkaa deemu hin jiru. Ebalu kiisii na seenaa namni jedhu hin jiru. Ebalu waatu na tuqa jedhu hin jiru. Dirreen sun dirree nagaati. Dirree walqixxummaati. Dirree obbolummaati. Dirree namni itti wal kabaju miilaanillee yoo deemu suuta jedhee lafa kanarra deemee bakka sana dhaqee waaqa isaa galateeffatee nagahaan itti deemudha. Kanaaf hawaasa jidduutti wal amantaa uuma jechuudha. Namni achitti bahee nama miiliyoonaan lakkaa'amu. Namni sun otoo bishaan hin jigin bahee deebi'uun Itoophiyaan kanuma fudhattee yoo scale up goote biyyoota Afrikaa kan rakkoo adda addaa keessa jiranii fi rakkoo biyya keenya keessa illee gama adda addaatiin mul'atu salphatti hiikuu keessatti dhugaa tuuliin akka irreechaa hin jiru. Waan gadaa haasawuu dhiifnee isuma kana fudhannee otoo idileessine karaa salphaa ta'een waan amma keessa jiru kana milkeessuu dandeenya jechuudha. Hawaasa adda addaatu achitti wal gaha. Hawaasni wal gahu sun ka wal hin beekne wal barata, ka wal beeku
walitti jigee nagaa wal gaafata mutual trust uumama jechuudha. Namni wal amanaa wal jaalataa deema akkasumas walitti hidhamiinsa biyyaa guddisuudhaan garaagarummaa xiqqeessuudhaan tokkummaa obbolummaa jaalala irra walii darbuu kana guddisa waan ta'eef kun ijaarsa biyyaa keessatti illee gahee guddaa qaba jechuudha. Akkuma jedhe achitti namni bakka sanitti namni non violent expression jechuudha. Bakka san jalqabaa gaafa irreeffachuudhaaf irreechi boroo jalqaba. Gaafuma irreechi boroo jalqabu maatiin mana san keessaa walii faatii walii godhu jechuudha. Faatii walii ta'u jechuudha. Maaliif biyyi ka ijaaramtu immoo maatii irraayi. Maatiin walii faatii godhee irreessa mijirritti gadi baha. Achirratti illee naannoo sana gosti jiruu fi gosoonni adda addaa jiran walii araaramanii malkaa sana bu'anii malkaa sanatti irreeffatu. Gaafa kasabaatitti dhufan namni walitti bu'ee hin jiru. Yoo jiraate immoo malka irratti maaltu godhama hin gaafatama. Garaa qulqulluudhaan gubbaanis qulqullu Oromoon keessi isaas qulqullu jechuudha. Gubbaaf keessaanis qulqullaaheetu waaqa isaa fuuldura dhaabatee waaqa isaa kadhatee ka darbeef galateeffatee ka dhufuuf immoo abdataa jechuudha. Yeroo ammaa wanni mootummaa jijjiiramaa kana adda godhuuf wanni ana yeroo hunda inspire na godhu maali yoo jettan mul'ata qaba. Lafaa ka'anii waan wayiin hojjetan. Mul'atatu jira mul'ata sana bira gahuuf istiraateejii ittiin achi gahan lafa kaayaniitu hojjetamaa jira. Hojiin ajaa'ibaa yeroo ammaa agarru hedduun wanni namni tuquudhaaf sodaatu wanni itti dhugoomee yeroo har'aa Finfinnee kaleessa beeknu kana ka taasise oduu alaa keessaa namni itti wacu namni mul'ata qaba. Hayyuu tokkotu maal jedha gaafa mul'ata qulqulluu qabaatte gaafa gara galma mul'ata keetii sana deemtuuf duuba mil'atini jedha. Maaliif yoo jalqabdu duuba kee yoo laalte namni si duuba hin jiru. Gaafa immoo galma sana bira geettee balbala galma keetii mul'ata galma keetii sana geettee yoo mil'attu nama 1,000 si duuba jira. Injifannoo nama baay'ee qabdi abbaa baay'ee qabdi. Ifaajee fi bu'aa bayiitu abbaa hin qabne. Kanaaf mootummaan keenya kan biyya kana hoogganaa jiru mul'ataan hoogganaa jira. Mul'ata hoogganaa jiru san immoo mul'anni sun naayitmeerii odoo hin taane mul'ata piraaktikaali qabatamaa jiru tokko lama jennee lakkaa'uu dandeenyu waan ta'eef kanaaf sana akkasitti ilaaluu hin danda'ama jechuudha. Egaa irreecha yoo jennu egaa irreechi nagaa jenneerra. Nagahaan kun waan abistiraaktii miti waan yookaan immoo waan killiyyaa miti. Kan itti jiraannu kan raawwannu kan guyyaa guyyaatti jireenya keenya keessatti hojiirra oolchinu jechuudha. Egaa ol ka'iinsa biyyaa yoo jennu National Rise Up jechuun maal inni adeemsa. Waan guyyaa tokko ta'uu miti. Adeemsaan waan dhufu adeemsi kun comprehensive revival of its national identity, social cohesion, political will and the development trajectory. Adeemsa keessa kan dhufu ta'ee wanni inni fidu maal inni national identity fida. Eenyummaa biyyaa ijaaraa, hariiroo hawaasaa cimsaa, siyaasa tarkaanfataa akka dhufu taasisaa, rakkoowwan misoomaa hudhaa ta'an sana hiikaa kan deemu jechuudha. Kan biraa immoo collective revival fi advancement. Collective revival yoo jennu kan tokko kophaa isaa guddatu odoo hin taane wal qabatanii guddachuu jechuudha. Wal qabatanii guddachuu, wal qabatanii waan tokko hojjechuu jechuudha. Kun hidha laga Abbayyaa irratti agarree jirra. Misooma as keessatti misooma kooriidar irratti hojjetame agarree jirra. Misooma ikooturizimii viileejii biyya kana keessatti biyya kana tiraansfoormii gochuu keessatti namoonni kaleessa maal godha jedhaniitti hin quba xiqqeessaa turan har'a sirriidha inni dogoggorree jedhanii yeroo gadi baanii miidiyaatti admiit godhaa jiranirra jirra waan ta'eef kun waan guddaa jechuudha. Adeemsa kana keessatti wanni sadi barbaachisa. Very important. Biyya ol kaasuu keessatti ummanni barbaachisaa. Ummanni dammaqe ka mul'anni sun hubate ka hooggansa isaa jala deemu barbaachisaa. Kan lammaffaa hooggansi mul'ata qabu barbaachisaa. Kan sadaffaa instituutioniin dhaabbilee waan kana ol ka'iinsa kana ceesisan jiraachuun barbaachisa. Kanaafuu biyya sana keessa ummata hooggansaaf dhaabbanni yoo walitti dhufe waan ajaa'ibaa hojjechuun hin danda'amu. Cirree kooti dhiiteen sirbaa kunoo kun isaa daakooti.